Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Kunis kan jalqabame ayyaana guyyaa sabni Israa'el gabrummaa Gibxii jalaa Waaqayyo isaan baasetti. Ayyaanni Faasikaa ayyaana Maxinoos ni jedhama. Yeroo sanatti abboommi sabni Israa'el akka raawwataniif kennameef keessaa tokko akkaataa nyaachuun isaaniif ta'u ture. Innis nyaata raacitii qabuu fi kan bule akka hin nyaanne ture. Ayyaanni Faasikaa warra Yihuudootaa malee nun warra saba biraa akkamitti nu ilaallata, maaliif kabajna kan jedhuuf deebiin immoo kakuu haaraa keessatti Yesuus hoolaan Faasikaa nuuf aarsaa ta'uu isaati. Inni nuuf hoolaa Faasikaa ta'e. Isaan waan hunda raacitii isa moofaa ofirraa baasnee raacitii isa haaraa uffanne. Kanaaf Faasikaan nun warra Yihuudoota hin ta'in karaa Kiristoos nu ilaallata. Inni saba hundumaaf hoolaa Faasikaa ta'e waan ta'eef. Nuti ayyaana Faasikaa warra Yihuudootaa hin kabajnu. Nuti isa nuuf aarsaa ta'e du'ee du'aa ka'uun fayyina nuuf kenne sana ayyaaneffanna. Israa'eloonni gabrummaa Gibxii jalaa waan bahaniif waggaa waggaan kabajatu. Nuti immoo gabrummaa cubbuu fi du'a bara baraa jalaa waan oolleef du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaadanna, kabajnas. Ayyaanni kun ayyaana Faasikaa haa jedhamuyyuu malee maqaa baay'ee qaba, taateewwan raawwatamaa irratti hundaa'e. Isaanis ayyaana Faasikaa, ayyaana Maxinoo kan waan raacitii qabu hin nyaatamne, yaadannoo du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni naaf yeroo hundumaa yaadannoo kooti. Oromoo biratti immoo yeroon yookaan waqtiin kun yeroo adamootidha. Nu biratti ayyaana mulluus ni jedhama. Isin biratti maal akka jedhamu yoo waan addaatti beekamu jiraate koomentii naaf godhaa. Kun egaa amma nu badheeraatti bakka nu dogoggoretti na sirreessaa. Baruuf qophiidha. Baga ayyaana du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Oromoof immoo akkuma Faasikaan bira darbuu ta'e gabrummaa keessaa darbinee bilisummaa uummata keenya akka kabajnu Waaqayyo nu haa taasisu. Ulfaadhaa. Keekera awwaala guddaa sanaa kanaaf faarsinaa Waaqa jiraata kanaa. Keekera awwaala guddaa sanaa kanaaf faarsinaa Waaqa jiraata kanaa. Du'aa salphisee hangoof humna isaa cabsee ijoollee isaatiin erga jiraachuu labsee. Du'aa salphisee